Amajjilama 2026 oduu Sibuu Neetwork yeroo kana isin biraan geenya. Godina Matakkal keessatti hidhaan hammaachuun dhaga'ame. Dararaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu naannoo Oromiyaa fi Oromiyaan alatti hammaachuun himame. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaat gandoota garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo hedduun sababa Oromummaa isaaniif hidhaa dabalatee dararaa adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu himameera. Dabalataan manneen jireenyaa fi qabeenyaa namootaas ibiddaan barbadaa'aa jiraachuu gabaasni achirraa argame ni mul'isa. Qonnaan bultoonni Guddataa Mangashaa, Dheeressaa Gaagaa, Godaansaa Garbii, Waaqjiraa Goobanaa, Gurmeessaa Kabtaanoo, Argataa Gammadaa fi Mallasaa Abbashaa jedhaman sababa Oromummaa isaaniitiin hidhamuun dararaa argaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Godina Matakkal aanaalee akka Bulanii fi Waambaraa keessattis dhalattoonni Oromoo adda baafamuun dhiittaa mirga namummaaf saaxilamaa jiraachuu maddeen dabaluun yaadachiisaniiru. Barnoota 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa qophaa'u ifoomsameera. Gosa barnootaa saayinsii uumamaatiin kan kennaman Ingiliffa, Herrega, Scholastic Attitude, Biology, Chemistry fi Fiiziksii yoo ta'an, saayinsii hawaasaan ammoo Ingiliffa, Herrega, Scholastic Attitude, Seenaa, Jiyoogiraafii fi Ikoonomiksiidha jedhameera. Qormaatichi gosa barnootaa hundaaf kutaalee 9 haga 12tti boqonnaalee jiran hunda kan hammatu ta'u boqonnaalee jiran hunda kan hammatu akka ta'es ibsameera. Haala barattoonni itti qophaa'uu qaban irratti seeruun kennameera. Haaluma kanaan kutaa 9 irratti qabiyyee sirna barnootaa duraanii fi isa haaraa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kutaa 10 haga 12 ammoo sirna barnoota haaraa irratti kan hundaa'edha. Gosti barnootaa Ikoonomiksii sirna barnoota haaraa irratti hundaa'uun kutaa 10ffaa haga 12ffaatti kan hammatu ta'us ibsameera. Oduu keenya xumuraan oomishni baala shaayii sababa lola US, Israa'elii fi Iraaniin kiiloogiraamni kitilii 8 ol danqamuun himame. Oomishni baala shaayii Keeniyaa kiiloogiraamii kitila 8 ol sababa lola Israa'elii fi US, Iraan waliin taasisaa jiraniin danqameeraa jedhame. Waraan walitti fufiinsaan Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan waliin taasisaa jiraniin walqabatee rakkoo sarara yabala doonii idil addunyaa irratti uumameen oomishni baala shaayii kiiloogiraamni kitila 8tti dhiyaatu manneen kuusaa magaalaa buufata doonii Keeniyaa Mombaasaa keessatti akka hafu taasiseera. Sunis galii biyya ergii alaa irraa argamuuf galii qonnaan bultootaa irratti yaaddoo guddaa uumuusaa waldaan daldaltoota shaayii baala Afrikaa beeksise. Hoogganaan waldaa daldala caalbaasii shaayii Mombaasaa geggeessu George Umugaa akka Rooyitersitti himanitti bitootessa tokkorraa eegalee torbanitti tilmaamaan kisaaraan doolaarri kitila 8tti kan dhiyaatu qaqqabaa jira jedhan. Waraana ba'aa giddu galeessaa keessatti deemaa jiruun daldala sanaan wal qabatu irratti dhiibbaa kallattii fi kasaaraa uumeera jedhanii gabaa giddu galaa ba'aaf kan ergaman oomishawwan shaayii Keeniyaa beentaa 20 haga 25 kan ta'an amma erguuf hin dandeenye jedhan.